Ameerikaatti tarkaanfii godaantota heeyyama jireenyaa hin qabne irratti taasifamaa jiruun miseensonni humnoota dhimma immigireeshinii raawwachiisan jedhaman dhibbaan lakkaa'aman Minisootaatti ramadamuu hordofee sodaa guddaan uumamee jira. Jiraataan kutaa Minisootaa Barsiisaa Tafarii Xaafaa bobbii seera kabachiiftota immigireeshinii jedhaman kanneenii hordofee Minisootaa keessatti waan ta'aa jiru BBC'f qoodee jira. Minnesota keessa wanti deemaa jiru baay'ee nama sodaachisaa. Namoota qabaati kan isaan jiranii. Ammatti kan jedhame namoota waraqaa seera qabeessa hin qabne kan jechuun karaa seeraan alaan karaa Meeksikoo fa'aa warra galan kanaa qabnaa jedhaniiti. Haa ta'u malee namoonni fuuldura dhaabatuu hin mormuu. Maaliif namoonni kuni ollaa keenya wajjin hojjannaa wajjiniin hawaasa tokko keessa jirraa. Haga nagaadhaan jiraatanitti badii tokko raawwannetti qabuun qabdanii jedheetu manni immoo warra kana fuuldura dhaabataa. Hiriira hedduutu jira. Nama waraqaa seera qabeessa kan hin qabne qabna jedhanis darbee lammii biyyattii kanaas hin qabu. Nama waraqaa seera qabeessa ta'e qabus numa qabaa jiru. Haa ta'u garuu isaan dursanii gadhiisuu isteetiinis dhimmicha hin ilaalaa jedhameera. Garuu warra akkasitti seene kana qabanii gara Meeksikoo fa'aatti geessaa jiru. Minnesotaa keessa wanti deemaa jiru wanta baay'ee nama sodaachisuudha. Takkaa waan akkasii argeen beeku ani Minnesotaa waggaa 5 jiraadheera. Wanta baay'ee nama sodaachisuuf baay'ee nama gaddisiisutu deemaa jira. Balaan qaamaa namarra gagga'uu jira. Humnoota kanneen kan jedhamu jira. Karaa biraatiin immoo namoonni sodaadhaan manaa ba'uu dhiisuu, ijoollee mana barnootaatti erguu dhabuu waan jedhu kana odeessi garaagaraa hin deema. Amma qabatamaadha mee? Dhugaadha. Amma walumaa galatti wanti nama gaddisiisa siin jedhu gadi baatee waa bitachuu hin dandeessu, waa gurgurachuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf istoorumti gurguddaan akka amma taargeet kan jedhamu amma Ameerikaa keessatti baay'ee guddaadha. Iddoo 2 moo 3tti cufee jira. Amaazoon hojjettoonni isaa waan hojjechuu hin dandeenyeef achii dhufanii waan qabaniif iddoo tokko cufee jira jedhanii. Walmaart iddoo wayitii cufee jira. Anumtu iyyuu istooran qabaa. Istoorri koo ollaa taargeetii jira. Taargeetiidhaan nama qabuu dhufanii uummataan walitti bu'anii jennaan nan cufee aga amma 7 ta'ee jira. Istoorumti koo erga cufamee. Ani immoo Yuunivarsiitii Noorz-Western hin barsiisaa. Barattoonni koo Meeksikoo akka jiranitti hafanii. Meeksikoo fi Laatinii irraa warri dhufanii barattoota Sumaalee nan qabaa. Barattoonni Sumaalee hin hafanii. Barattoonni baay'een sodaatanii hafaa jiru. Iskuulli Minneapolis cufamee jira. Onlaayinii ta'ee jira. Seent Pool iddoo baay'ee cufamee jira. Walumaa galatti egaa wanta baay'eetu cufame sodaarraa kan ka'e mana barumsaa dhaqanii waan qabanii fi ijoolleenis immoo baatee waan cabbii faatti darbattuu fi ijoolleenis waan mormituuf kanarraa kan ka'e wanta baay'eetu dhaabbate. Kaleessa fakkeenyaaf amma dubartiin tokko mana yaalaa dhaqaati kan ishiin jirtu. Dubartiin kun qaama hir'uudha. Konkolaataa keessaa bu'uu hin dandeessu. Gargaarsa namaa barbaaddi. Konkolaataa keessaa buutu malee jedhanii lammii biyya kanaati nu mormaa jirtaa iddoo kana dhaabdee jedhanii konkolaataa keessaa haala hin taaneen har'aas godhanii baasanii. Namoota qabanii waraqaa seera qabeessa harkaa qabaachuu isaanii baran ni deebisu. Yeroo muraasa tursiisu malee hin deebisu. Warra kaanii ammaa fi gara Teeksaas isteetii biraatti ergu. Isteetii biraatti erganii achi mana hidhaa yeroo muraasa aga dhimma kee qulqulleeffannutti jedhanii qulqulleessanii achiin booda iddoo biraatti erguun oolanii namoota iddoo biraa keessattuu Afrikaadha. Somaalee faayoo haala sanaan qabanii gara Yugaandatti erguu. Lammii biyya keenyas gara Yugaandatti erguu danda'u. Warra Meeksikoodhaa dhufan kana Nikaraaguwaatti erguu. Kanaaf iddoo diippoorti godhuu jechuudha in short.
Wallagga lixaa aanaa Noolee Kaabbaatti tibbana hidhattoonni gurmaanii waggoota uummata ajjeesaa fi saamaa turuun shakkaman magaalaa Shaggar naannoo Furiitti qabamuu aangawoonni aanichaa himan. Hidhattoonni kunneen qaama nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromootiin barbaadamaa kan turan ta'uu kan himan aangawoonni aanichaa gaafa isaan qabaman uummanni hedduun bahee gammachuu ibsachaa turee jira. Itti gaafatamaan waajjira nagaa fi milishaa aanichaa obbo Girmaa Masgabuu gocha gareen kun uummatarraan gahaa turee fi akkamitti akka qabaman BBC'tti himee jira. Namoonni ammaa to'atamanii bira jiran kuni yeroo dheeraadhaa fi waggoota walirraan cinna waggoota 7 fi uummata aanaa 5 kan rakkisaa turanidha jechuudha. Aanaa Haaruu, aanaa Noolee Kaabbaa, aanaa Sayyoo Noolee, aanaa Ganjii, aanaa Hoomaa jechuudha. Waggoota 7 kanaaf hawaasa dararaa ajjeesaa saamaa edda turanii booddee qarshii walitti qabatan kana lafa garaa isaanii ga'uudhaa fi magaalaa guddoo Finfinneettidha kan isaan badanii turan namoonni lamaan kuni. Ammaaf kan qabamanii nu bira jiran kun tokkoffaa maqaan dhaloota isaa Daani'el Tsaggaayee Galataa kan jedhamu, maqaan diinummaa isaa immoo Jaalwasaarbii jedhee kan waamu yommuu ta'u, erga magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furiitti badee booddee immoo maqaa jijjiirratee maqaan itti jijjiirratee Naasir Mohammad Hussein jechuudhaan kan waamu jechuudha. Guyyaa gaafa 2/6/2018 magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furii keessatti kan isaan heeroo hawaasni nuu kenneen kan isaan qabamanii. Inni lammaffaan immoo maqaan dhaloota isaa Addisuu Gasaa Ayyaanaa kan jedhamu, maqaan diinummaa yookiin immoo inni ittiin moggaasee saamaa ture Jaalkotooboo jedhama jechuudha. Waraqaa eenyummaa edda baafate immoo maqaan itti jijjiirrate Kadir Hussein kan jedhamu. Achumannis Daani'el kana wajjin yookiin Jaalwasaarbii kana wajjin magaalaa Shaggaritti badanii namoota kana lamaan qofa miti dhukaasa wal jijjiirraa keessas kan biraa wareegaman jiru jechuudha qaama nageenyaatii wajjin. Fakkeenya kan akka Saamu'eel Caalaa kan jedhamu hoogganaa seera kanaa ture jechuudha. Dhukaasa wal jijjiirraa keessa kan miidhame jira. Amma namoonni kun badii isaan kanaan dura raawwachaa turanii abbaa manaa fi haadha manaa ajjeesanii daa'imni waggaa 1 ji'a 2 reeffa hodhaa bulte jechuudha. Halkan tokkichaa nama 4 kan isaan ajjeesanii bulan. Walumaa gala miidhaa isaan geggeessan ajjeechaa lubbuu nama 28 irratti kan isaan raawwatan jechuudha. Itti dabalaanii saamichaanii nama butanii caakaa gashuu amma birrii 300 amma birrii 500 nama isaan namoota kana kaffalchiisaa turanii. Daa'imallee jechuudha umurii waggaa 12 olii umuriin daa'ima kanaa utuu hin gahin kan isaan bakkeetti gudeedaa turan jechuudha. Daa'ima umurii malee mucaa baachisu. Barataan yookiin immoo barattoonni illee mana barumsaa karaa dhaqan dhabanii namni inni birrii qabu yookiin immoo inni xinnoo ishee qabeenyaan of danda'u fira isaa biratti katamaa gurguddaatti daa'ima isaa gashaa. Laga keessatti immoo yookiin qonnaan bulaan keenya inni birrii kaffalachuu hin dandeenye inni ofirraa deebisuu hin dandeenye immoo daa'ima isaa utuu inni ilaalu biratti gudeedu jechuudha. Fudhatanii caakkaa buluu, daa'ima fuudhanii caakkaa bulchuu, abbaan warraa tuutaa ilaaluu haadha warraa biratti gudeedu, safuu uummata Oromoo cabsanii. Uummanni Oromoo mataa isaa gadi qabate jechuudha. Sababa jara kana naannoo sana kan jiru jechuudha. Kanaaf guyyaa gaafa jarri kun qabamanii miidiyaa irraa argitanii yoo ta'e uummanni bahee gammachuu isaaniidha kan ibsatanii. Yuutuubariin addunyaa irratti gurra guddaa horate maqaa Masoo Speed jedhamuun beekamu imala isaa biyyoota Afrikaa 20 ta'anitti tibbana taasisaa jiruun kibxata kaleessaa Itoophiyaa daawwateera. Turtii isaa magaalaa Finfinneetti taasiseen simannaan gaariin taasifameefii jira. Turtii isaa Itoophiyaa kanaanis biyyattiif dinqisiifannaa guddaa qabaachuu dubbateera. Keessumaa ammoo muuziyeemii Adwaa wayita daawwatetti fardeenii fi dhiichisa ho'aan simatamee jira. Kabaja gootota Adwaatiif qabu agarsiisuuf miila qullaa godaambaa goototaa kana keessa naanna'ee daawwateera. Maqaan dhaloota isaa Daaren Watkins Junior kan ta'e Speed Ameerikaa Ohaayoo Sinsinaatii keessatti dhalatee guddate. Akkamiin as ga'e? Galaanaa Balaay kana qopheessee jira. YouTube irratti hordoftoota miliyoona 49 ta'uu qaba. Instagram irratti ammoo hordoftoota miliyoona 43. Hojiin mukaa'ee siree ciisichaa isaarra taa'ee jalqabe addunyaa guutuutti akka beekamu isa taasise. Tamsaasa viidiyoo geemii kallattii kubbaa miilaa irratti argamuun waltajjii isuu viloogii adda addaaf muuziqaa shubbisuun beekama. Speed waan adda isa godhu tokko anniisaaf kaka'umsa waa ittiin hojjetudha. Waan garaagaraa yaalaa sodaa fuula isaa irratti hin argitu. Dargaggoota onnachiisuunis beekama. Bara 2024-25 YouTube irratti tamsaasa kallattiin Streamer of the Year badhaasa jedhamu akka addunyaatti mo'atee jira. Tamsaasa kallattii YouTube bara 2016 mucaa waggaa 10 ta'ee jalqabe. Miidiyaalee irratti yeroo dubbatu akka ibsatti maqaan isaa Speed jedhu kun maqaa masoo ijoollummaatti isaaf kennamedha. Amma streamera addunyaa irratti beekamaa akka ta'e Aishoo Speed nama umrii ganna 20ti. Yeroo koronaa barumsi hin turre baay'een of jibbaa fi mukaa'aa ture. Waan hunduu dhaabateera.
waan ani gochuu danda'u yoo jiraate viidiyoo geemii taphachuu ture. Yeroo hundayyuu geemii nan taphadha. Yeroo sana garuu waan ta'etu keessa kootii akkan cimsee itti fufu natti himee jedha. Yeroon jalqaba tamsaasa jalqabe nama tokkotu na daawwata ture. Nama 2-3 jechaatti fufe. Torban 3 booda namoonni 17 gahan. Kanumaan waan kun guddachaa deemuu amanuun hojii itti fufee jedha. Akka jaallattoonni isaa jedhanitti qabiyyeen isaa bashannansiisaaf kan nama kofalchiisudha. Bara 2021 yuutuubii isaa irratti hordoftoota miiliyoona 1 argate. Amma hordoftoonni isaa yuutuub irraa qofa miiliyoona 49 ga'aniiru. Agarsiisa isaa kallattiidhaan riikardii ka qabate ammoo Indoneeziyaa deemuun katamsaase yoo ta'u al tokkoon namoota miiliyoona 1 ta'antu isa daawwate. iShowSpeed bara 2022 keessa galiin isaa waggaatti doolaara miiliyoona 10 haga 15 ture. Amma immoo haga miiliyoona 30 ga'a jedhamee tilmaamama. Namni viidiyoo Speed ilaalu kamuu waa'ee Roonaaldoo yaadachuun isaa nafu. Yeroo viidiyoos ta'e gochaa kamiyyuu hojjetu xumurri isaa siyuu jechuun mallattoo gammachuu ibsannaa Roonaaldoo agarsiisa. Dinqisiifataa kubbaa miilaa yeroo ta'u namni Roonaaldoo caalu hin jiru jedhee amana. Yeroo hedduu Roonaaldoo argachuuf yaaleera. Dhumarratti bara 2023 tapha Poorchugaaliif Boosniyaa Herzegoviniyaa booda gara magaalaa Liizban deemuun argate. Viidiyoo sana yeroo maxxansu Tiwiitara yookaan X irratti yeroo miiliyoona 140 ilaalame. Yeroo miiliyoona 1.8 ammoo jaalatameera. Amma iShowSpeed tibbana biyyoota Afrikaa hedduu daawwachaa ture. Kallattiinis tamsaasaa jira. Guyyaa kaleessaa Itoophiyaa yeroo ga'u simannaa guddaan taasifameef. Itoophiyaa ga'uu isaa dura Keeniyaa guyyaa 2 ture. Tamsaasa isaa kallattii wajjin wal qabatee lakkoofsi sabiskiraayibarootaa Keeniyaatti galmaa'e riikardii ture. Riikardiin sun tamsaasa isaa kallattii isa Itoophiyaan cabuu danda'ee jira.